qabne gooftaa irrattaan arge waan guddaa eenyutu lubbuu saalaatee namaaf oola oolmaa addaa jaalala mudaa hin qabne gooftaa irrattaan arge waan guddaa eenyutu lubbuu saalaatee namaaf oola oolmaa addaa yoo deekame sinnenaaf akka deekametti seenaalee seetu ifaa godha dukkana leemite namaaf ayija jaalala nawwata barruu dhiigaan hin gara arraaraan simata. Eessaa dhuftanii maaltu isinii ta'ee waan isinii ta'e nutti himaa maqaan keessan immoo eenyudha? Ani maqaan koo Salomoon Sadii jedhama. Faarfataa Salomoon Sadiiti. Eshi kan hin dhaladhe magaalaa Najjoottidha. Kan hin jiraadhu garuu magaalaa Gimbii hin jiraadha. Eshi isheen na bukkee jirtu kun haadha manaa koodha. Eshi ijoolleen isin argitan kun immoo ijoollee koodha. Ani abbaa daa'ima sadiiti jechuudha. Eshi dhuga ba'umsaan iddoo kanatti dhugaa ba'u waa'ee mucaa koo ishee hangafaa Niimonaa Salomoon jedhamtu kanaati jechuudha. Eshi mucaan kunii dhalachuu isheetii jalqabdee jechuudha. Garaa haadha isheetii keessaa isa baate jalqabdee lola guddaa qabdii turte. Lolli isheen qabdu immoo harma haadhaa hin oone. Harma haadhaa sababii hin oodhiin guddatte waan inni ittiin guddisu waan inni hin qabneef mucummaa isheetii jalqabee buddeen bulbuleenanii buddeen obaaseen ittiin guddise. Namoonni illee yerootti ani yeroo sana harka qalleessadhaa faarfataadhaa nan faarfadha garuu harka qolleessadhaa waan inni ittiin guddisu waan hin dhabee fi aannan nama kanannaan aannan illee na dhowwatanii turan namoonni sababii namoonni aannan na dhowwataniif yeroon danda'etti qarshiidhaan naqee biteen yeroon dadhabetti immoo buddeen bulbuleen obaasan ture. Sababii kanarraan kan ka'e garaachi mucaa kanaa baay'ee miidhamaa ture jechuudha. Innaa dhumarratti seexanni xinnummaa isheetti jalqabee yerootti gara yerootti lola guddaa lola ture. Gaaf tokko ganama bari'anii iddoo hojii naqee hojii bakkee keessaa hojjedheen jiraata. Innaa iddoo hojii jiru isheen dawwalteetu Niimonaa hin dhukkubaatii naan jetti. Achi booddee ishee lafa hojiitti waan madheen gara manaa gaafa dhaqu siree isheen irra ciiftee bultee funuunaan machaayiraa bakka dhiigni siree sana balleessee ture. Miilli ishee kun akkasittiin xaxamee jira ture. Innaa anamman danda'e waan waaqayyoon kadhadhuuf waaqayyoon nan kadhadhe waaqayyo guyyaa gaafa sanaa na duukaa ta'e na gargaaree hin hiike. Isa lammataa isa dhumaa kana jechuudha. Garaachi dhukkubsatee garaachi ishee kun qoricha amma sadarkaa dhumaatti itti funaananii dooktaroonni isa dhumaa siidis kaanii akaatu gara Phaawulositti jedhanii laatanii rifeerii godhaniif. Gaafa rifeerii godhanii fi magaalaa kanattan ol fidee dhufe gaafa ol fidee dhufu immoo Gimbii biraati rifeerii godhanii gara Naqamteetti gara Finfinneetti godhan Phaawulositti. Daarektiin Finfinneetti siidis kaanii keessa ishee akaatu jedhanii keessa ishee siidis kaanii godhamu jedhaniitu rifeerii godhan. Innaa obboleetti qabdi turte isheen addanaati. Gara iddoo kanaa dhufeen an lafa kanan beekun ture waldaa araaraa geessinanii kadhatatti nan amanaan tajaajilaa yoon ta'eyyuu tajaajilaadhaan faarfataadha jedhee daa'imni koo manatti akka isheen miidhamtuu hin barbaadu. Maaliif kadhatatti waan nan amanuuf. Macaafni qulqulluun sibiilli sibiilaan qarama namni namaan qarama waan jedhamuuf wanti karaa koo hin hiikamne karaa nama kan biraa hiikamuu waan danda'uuf kadhatatti nan amana waan ta'eef gara waldaa araaraa geesseen achitti nan kadhachiisaaf jedhee utuun yaadaa jiru. Obboleettiin ishee namni waaqayyoo tokko addana jira naannoo kana jira beenumee achitti geessii naan jennaan fideen dhufe. Gaafan fidee dhufu amantoonni iddoo kana jiran arganiiru imimmaan guddaadhaan isinis waaqayyoon kadhattanii fi mucaan kun afurrii bara dheeraa dhiphise sun iyyee keessaa ba'e waaqayyoo fagalatu fayyaa ishee taa'aa jirtu. Sababiin gaafa sanaa afurri ishee rakkisu isheerraa iyyee ture. Iyyee ba'e. Maaloo harka keessa irraa qabda. Harka keessa walitti buusuudhaan gooftaan galata guddaa ammallee. Ishee afurri hamaa sun keessaa iyyee ba'e. Keessaa iyyee ba'e. Ishee sana booda nuni keellisii taane xinnoo dhuga ba'umsa teellaatti harkifanne. Isumaan fayyite. Isumaan fayyite. Finfinnees hin deemu. Hin deemu. Maaloo harka keessa warri. Ammallee kana kan dhageessan gooftaadhaaf illee guddaa isaa. Reeferiitu karaa dhaabbate. Fidadhu harka kee namni amantu. Inni amantaa galgala kana. Waan kaleessa karaa si dhaabe si hibboo harka keetti kennameera.
ilaali amma in ati kanatti dhuftee asii fudhattee darbu immoo asumatti kadhachiisudha. Ani fudhadhee gara Finfinneetti deemuuf ture. Achumaan immoo kadhatatti waan namanuuf dhaqee nan kadhachiisaaf jedheen yaadeen ture. Waldaa magaleen kadhadha jedhee yaadeen. Maaliif sababni isaa yeroo sanas qarshii waan hin qabadhe waan hin dandeenyee fi gestaawus waan ittiin galu waan hin qabneef cheerchima keessa galee taa'een mucaa kanaaf waaqayyoon kadhadhaa yeroo kadhatamus immoo ani immoo amaneen harka korra kaawaan jedhamu yaadeen. Innaa garuu dursee iddoo kana fide sababii obboleettiin dirbee tokko addana miidhamti namni waaqayyo tokko addana jira waan ta'eef gara iddoo kanaa geessaa haa kadhatamuuf yennaan gara kana finne gaafa finnu immoo hin kadhatamee fi afurri sun mucummaati jalqabee jechuudha dhaloota isheetii garaa isheetii keessaa yeroo isheen baate jalqabee afurri qabee rakkisu suni iyyee keessaa ba'e waaqayyo na gargaaree mucaan kun yeroo sana fayyaa taate ina fe garaa dhukkubsachuun namni amantaa gooftaa kana galataa kenna. Haleluuyaa. Guyyaa sanaa jalqabnee maaltu mudate amma iddoo isheen fayyite yookaan maaltu sanaa booda maaltu jira? Sanaa booda nuni ani yeroo baay'ee nan hojjedha hojiitti namana. Cheerchiin yeroo tokko cheerchiin nan keessa turellee tajaajila yeroo naan jedhan tureera. Garuu tajaajila qacaramee waldaa keessa taa'ee tajaajilu waan ani hin barbaannee fi hojiitti namana waan ta'eef hojiin hojjechuun barbaada. Innaa gara hojiitti yaadi koo waan hidhamee jiruuf hojii hojjechuudhaa fi gara sanatti waan harkifadhee fi keerlisii taane dhuga ba'umsa dadhabne guyyaa sanaa jalqabdee dhukkubsate ishee fayyeera garaachi nyaata nyaattee maaloo galata warri qabne galateeffadhaa malee waaqayyo. Ergasii sababii dhuga ba'umsa lafarraa harkifneef itti deebi'ee ture. Ammas deebistee isheen addanuma fiddee ani yeroo sana gimbiin jiru eeggadda dhiyoodha. Isheen addana fiddeetu simbira fiddee kadhatamee fi ammas hidhaan sun itti hiikame deebi'ee ammas. Innaa deebitee lammaffaa isa fayyite baqa nutu mucaa kanatti deddeebisaa jira nuyi keerlisiin waan ta'eef dhuga ba'umsa hojjechuu qabna waan jedhamu ishee wajjin mari'anne. Amma isheen fuuncaan fayyaadha. Hundumtuu nagaadha. Warri nagaa kana dhageessan galateeffatu. Haleluuyaa. Amma leelka keessa walitti buusuudhaan gooftaa isa kana godhuu iyya keessan kaan. Dhugaa ba'umsa lammataa qabanaan jettee turte. Inni lammataa maali? Inni lammataa yeroo darbee namoonni uummanni ta'an kunillee dhaggeeffachaa turan na taasisabaayi namoonni kun waan hojjetanitti milkaa'anii yoo isaan jijjiiramanii dhufan ta'ettanii turaajii nutti raajanii turtan dubbatanii turtan. Fayyaa mucaa duwwaa yoo tun ta'in qabeenyaan mana keessan jijjiiramuu isin jedha warra waaqa. Innaa an magaalaan keessatti hojjedhee jiraadhu baay'inaan na beeka. Nan taa'u nan hojjedha nan laffa'a garuu waan nama ajaa'ibu dhugaama dubbachuudhaa fi boqqolloon daaksisee nyaachisa daa'ima. Wanti hojjedhu waliin adeemutu. Maal akka na saamus hin beeku. Waaqayyoon nan kadhadha waaqayyo calla jalaa jedhatu deebiin naaf hin kennamu. Dhumarratti karaa keessan sagaleen kun akkasitti dubbatamee ture. Har'a garuu sagaleen sun guyyaa dubbatame kaasee jechuudha. Daa'imni koo kaleessa boqqolloo duwwaa daaksisee kana nyaachisu har'a immoo xaafii daaksisee nyaachisaan jira. Ammallee harka keessa walitti tumuu gooftaa kanaaf. Haleluuyaa. Innaa waaqayyo akkasittiin jijjiirama guddaa naaf godheera. Kanaaf waaqayyo wanti inni naaf oole kun oolmaan waaqayyo kun nurratti waan hin hafneef afuu hin qabu jenneetu yaannee walii galleetu iddoo kanatti dhuga ba'umsa kana hojjechuudhaaf dhufu. Waaqayyoof galata kennaa warri amantan gooftaaf galanni guddaa naa ta'u mee isheetti naa qabe waan jettu qabdaa ati? Badhuun qaba. Mucaan kun garaachi ishee sadarkaa baqa inni lafa hojii oola waan ta'eef nan kadhadha yeroo baay'ee waaqayyo siinuu hidhaa kana nanii kaatii kadhadhu waan naan jedhuufi nanii kadhadhaa mucaadhaa fi utuman kadhadhuu baqqaa dhumarratti gaafan kadhadhu kaas mucaan deebitee of dadhabbii baqqaa achi booda dhumarratti manta maarittis dhiigoo qistee dhuftee ammas manattis ituma teessu nyaata isa nyaattee kaatee nyaati ba'ee booda dhiiguma hoqqistee mucaan kuni dhiiga isa hoqqistee baqqaa namni hundumtu maal mucaa kana maaf tiruuf haa ta'uu danda'a maa inni akkasii mucaan wallaalaan isaatii kanatti akkas taatu jedhanii dura immoo sagalee dhageeraan waaqayyo mucaan kun mana koo keessaa hojjetti anaaf hojjetti sababii kana lolamteedhe waaqayyo dursee guyyaa tokko sagantaa tokko keessatti ol kaasee mucaan kun saayitii masanaa kaaftee guyyaa gaafa sanaa galgala hin qabamtee siifoolti naan jedhe malee waaqayyo keessa darbitanaan jedhe malee sirra darbanaan jenne mucaan saayitii sana hin qabamtee gaafa qabamtuu mucaan baqqaa hospitaala. Keessa dabartanaan jedhe malee sirra darbanaan jenne kadhadhaa
Hidadhaa ka warri amantan. Ameen. Ameen haleluuyaa. Amma sirra darbuu moo keessa darbuu wayya? Edha warri sirra darbe qilleensa sana hin beektu, mi'aa sana hin beektu, rakkina sana hin beektu, akkatti dhugaa baatuu qabu. Haxaa nyaatu. Amma miila na cabsitee dabarta keessa. Jena keessa darbeera lafa. Ameen haleluuyaa. Jechi kun guddaan dhageessanii amma sirran dabarsanaan hin jenne Waaqayyo maal goota malee keessa dabartanaan jedhe kun akkoo amma utuu keessa dabarre ta'e dhugaa boomsi jiru har'a maaloo nama lamaaf hin kadhadha dhugaa Waaqayyo isa amanu galagala kanaa jalqabee gooftaan koo akkasiin jedhe keessa si dabarsa siin jedhe ameen haleluuyaa ishi keessa dabartanii ishee maaltu ta'e sanaa booda gaafa isheen bakka sadarkaa amma hospitaala galgala tokko amma yoo dhannee hospitaala ciibsinee dhumne mucaan kun galgala gaafa deebinee dhumnu mana keessa daqiiqaadhaaf taa'uu hin dandeessu amma hospitaalatti ol deemnuna dhuma irratti gaasa dhumaa kana sana isheen lammata torbee tokko ciistee baate torbee lammaffaa irratti gaafa isheen ciistu fuudheen egaa hospitaala ciibsineera maal mucaan kun ootti marmaare maal nuun jedhanii hospitaalli iyyuu nu baran bakka hospitaala keessatti achii boodanni isa dhumaa kana ofii isaa dhaqee mana keessa taa'ee achii booda bakka mucaanii dhaqee inni geesse gaafa jedhu of dadhabdee in kufte hospitaala keessa silaa akkamamtee baarti marfeen itti ba'ee of ammas ol deebite gaafa ol deebitu oksijiinii irra dhaaman innaan inni footoo kaasee dhufee moo maal qophaa masaafii gaafee mucaa hospitaalatti gate gaafa nuuf maal solomoni turte hoo maal nennaan anoo niimoon hin duuti mennaan waaqaa yesuusiin waaqayyo inni jedhee dubbatee keessa darbitaadha malee hin duutu hin jedheen hinduutu mucaan kun mucaan hin jiraattin jedheen waaqayyo immoo dursee mucaan kun anaaf hojjetti mana koo keessaa hojjetti naan jedheera waan ta'eef an kanatti amane waaqayyo dhukkubi kun akkam yoo guddate akkam yoo isheen goddeetti baqaa hundumtuu hospitaaloo keessaa isa gad darbatanii mucaa mana keessaa tambisaniiru inni garuu dhufee wuyi baqaa niimoo koo gaddeera niimoon hin duute maqaa yesuusiin hin duutu hin jedheen maaliif waaqayyo kana dura dursee natti dubbate waan ta'eef ulfina wanta kun si yaadachiisa. Ameen. Ati opereeshinii taatetta? Miila kun opereeshinii ta'an. Yoomma kam? Yeroo isheen asii dhuftee kadhattee baatee achii booda immoo hafuurri ijaa baafannaa haadha keerrayyuu jira jettanii dubbattanidhanii. Mucaan kana irratti kan hojjetame dura mucaa fotuun ta'in eenyuuf siin jedhama? Anaaf. Ishii akka ati opereeshinii taatettu waan hin beeku qaba? Garuu Waaqayyo si argeera moo si agarra? Durumaa Waaqayyo jara kana wajjin jira moo hin jiru joo? Jira ameen haleluuyaa. Keenki nagaa fayyaan keessa nagaa hundumtuu deebi'ee. Asitti iyyuu na kaaftanii gaafa sana mucaa durbaa qabdaa nan rifadhe akka isheen asitti fayyite waan hin beeknee fi naasuu guddaan natti galee baqaa mucaan kee. Ati qofaa dhufte? Ani asitti qofaa kun dhufe. Akka intala kee taate wajjin kanaa sun qabna. Garuu Waaqayyo isa jalqabaa kan inni kaase intala kee mucaa akkasii qabdaadha si jedhee sitti dubbata. Isheen garuu isatti fayyite. Asitti fayyite. Si wajjin jirti gaafas? Ilaa. Mee namni galata qabu gooftaadha. Namni galata qabu Yesuus. Haleluuyaa. Okay, amma manni kees fayyaadha. Dhalli kees fayyaadha. Waan jettu qabdaa saba kana. Saba kanaa waan hin jedhu Waaqayyoon akka kanatti mana keenya du'arraa daa'ima koos anaanis mana koos hambisee isiniinis guyyaa tokko si yaadatee mana keessan du'arraa hambisa waan ta'eef gooftaa kanatti jabaadha. Gooftaa kana mogodee buusna seexanni mogodee nama buusuuf abdii nama kutti waan ta'eef nuun deddeebitee waan mataa si dhawutu ni jira naan jedhee waan. Maaloo namni galata qabu. Galateeffachuu kan danda'u Waaqayyo. Haleluuyaa. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Wanta baay'eetu dubbanne yeroo keenyatti nuun gahu. Ameen. Waan dinqiidha. Waan an siniin jedhu amma dandeessa Waaqayyo biraa na feena. Ishi Ameen. dhuma irratti ergaa qabdaa. Ameen. Buleessa. Ergaa qabdaa. Ishi maalidha ergaan kee? An ergaan an dhuma irratti qabu namoonni baay'een ani tajaajilaadha, ani faarfataadha, ani raajiidha, ani akkas waan an ta'eef gara raajii kan biraa deemee kadhachuun naaf hin ta'u hin barbaachisu salphina jedhanii yaadu. Akka salphinaatti ilaalu jechuun barbaada. Garuu ani kan hin jedhu namni kamiyyuu jechuun faarfataas haa ta'u, lallabaas haa ta'u, wangeelaawwiis haa ta'u, raajiis haa ta'u namni nama kan biraatiin wanti naan hin hiikamne nama kan biraan hiikamuu waan danda'uu fi manatti hin du'inaatii Waaqayyoon barbaadadhaa jechuun barbaada. Namni galata qabu Galateeffataa fi Waaqayyo nama Haleluuyaa. Dinqiidha ilaa. Namni Waaqayyoo namni guddaan kanadha. Nama guddaa jechuun nama yaadaan hubate malee nama fooniin guddate miti. Kanaaf wanta guddaadha kuni mucaa koo kan jettu qabdaa? Waan jettu qabdaa? Gammaddeetta? Amma keessi kee akkami? Nagaadha. Baay'ee gammaddeetta. Hin tajaajiltaare Waaqayyoon. Waaqayyo biraa hin hafiina. Galata warri qabdan gooftaa. Galateeffataa fi Waaqayyo nama Haleluuyaa. Faarfataadhaas naan jedhe.
Baafatteetta faarfannaa. Eeyyeen ani bara 1999 kan inni faarfannaa hojjechuu eegale. Eshi. Bara 2000 kaasettii ishee harkaan rukutanii teeppii keessa galchanii faarfatanii kirrii jechuudha. Eshi. Kirrii albeemii tokko hojjedhe. Eshi. Ergasii immoo jechuudha bara 2007 immoo tiraakii tokko hojjedhe. Innaa ani faarfattoota baay'ee sabni hundumtuu akka dhagahuun barbaada. Maaliif albee warri duraa warri kaasettii baay'ee qaban baay'een isaanii godhatti dhokatanii jiru. Miidiyaa kana keessattis kan nu dhagaan namoonni hedduun akka jiran hin beeka. Dhaloota baay'eetu faarfannaa latu keessa jiru dhokatanii hafani. Yoo gooftaan nu gargaare yeroo fuulduraatti isin tajaajilu nan barbaada. Hin eeyyamamta? Hin tajaajilta saba kana. Garuu amma jechaan akkati waa tokko naan jettu barbaada. Hin eeyyamamtu? Ayeeduu jechaan akka inni waa tokko jedhu barbaada. Meetti kennimee maayikee numtu tajaajilaadha waan ta'eef jechaan mee waa tokko na agarsiisime. Faarfannaa gooftaan akka nu gargaare waan beeknuu fi faarfannaa teenyee oolumaan maatii maa wajjin hojjenne tokkoon ol faana faarfanna. Eshi. Jaalala mudaa hin qabne gooftaa irrattaan arge waan guddaa eenyutu lubbuu saalaatee namaaf oola oolmaa addaa. Jaalala mudaa hin qabne gooftaa irrattaan arge waan guddaa eenyutu lubbuu saalaatee namaaf oola oolmaa addaa. Yoo deekame sinni naaf akka deekamete seenaalee seetu ifaa booda dukkana leemete nama aija jaalala nawwata barruu dhiigaan gara araaraan simata. Turi kona miche na jaalate malee Yesus na jeepine baay'ina raaranii abbatti na bute ijoollee birmaduu dhaatu na godhate yoo deekame sinni naaf akka deekametti seenaalee seetu ifaa godha dukkana leemite nama aija jaalala nawwata barruu dhiigaan gara araaraan simata. Harka rukutaa gooftaa galateeffannaa. Yeqinni guyyaa tokko Waaqayyo nu gargaara isinii affeerama nama guddaadha kabajaan hin dhufa. Kaasettii warri durii baay'een ijoollee baay'eetu mana keessatti dhokatee jira. Amma maatiidhaan faarfatan isaanii guyyaa tokko dhufanii isin tajaajilu Waaqayyo isaan eebbisu isa sin fayyise biraa hin hafiina. Harka keessa rukutaa Galfataa jireenya koo.